Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoonni hordoftoonni maatii YouTube chaanalii keenya Walaabuu Vlogs. Har'a piroograama addaa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Warroonni maatii keenya hin taane subscribe gochuun maatii keenya ta'aa isinii jenna. Piroograamni keenya kan nuti har'a qabannee dhufne akkaataatti walqunnamtii saalaatti jaalallee lamaan wal gammachiisuu danda'an isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Akkamitti wal gammachiisuu danda'an yoo jennu jalqaba irratti jaalallee kan kee yookiin haadha manaa kan kee wajjin wal mari'atuutu sirra jiraata. Positionii sitti tolu itti himtaa, isheenis positionii ishee tolu sitti himti. Wal mari'attanii kaataniit waliif hubattanii yookaan deemtan taate walqunnamtii saalaa keessan sun enjoy gochuu dandeettanii gammaddanii. Garuu yoo atiin kan kee qofa ilaalte fedhii kan kee qofa ilaaluu hin qabdu. Kan ishees guutuu qabda, isheenis kan kee guutuu qabdi. Kanaafuu wal mariin furmaata guddaa fida jennee abdana. Teeknikoonnis jiru akka daftanii hin xumurreef jalqaba irratti warmaappiin parsantii guddaa taphata. Parsantii guddaa taphatu isa keessatti warmaappii jechuudha sukkuumuudha. Rifeensa mataa ishee irraa jalqabdee hamma miila isheetti iddoo tokko osoo hin bifne jechuudha jechuu dandeenya. Kan hundaa erga taasistee booddee ishee fedhii keessa seensisuu qabda jalqaba. Erga ishiin fedhii keessa seentee booddee ati fedhii kan keessa jalqabaa alatti gadhiisuu qabda jechuudha. Sana booddee atis yeroo dheeraa turuu dandeetta, si tursiisuu danda'a jechuudha. Teeknikoonni saayintifik ta'anis ni jiru. Fakkeenyaaf start stop kan jedhamu jira. Jalqabdee deemtee yoo fedhiin sun si dhufu taate hedduun addaan kuttee addaan dhaabdee sammuu kee gara waan biraa yaachistee yeroo inni darbe ammas itti deebi'u jira. Bottom up kan jedhamu jira. Ishee gubbaarra aansitee ofii keef jala yoo aante carraan ati sanyii kormaa kee buufachuu qabdu baay'ee xinnaataa deema waan ta'eef side to side kan jedhamu illee ni jira. Steepiin sadaffaan wal maddii ciistanii jechuudha. Kan akkasii dalagamu kun carraan ati sanyii kormaa kan kee dhangalaasuuf qabdu xiqqaadha. Parsantiin 70 garuu warmaap irratti hundaa'a jechuudha. Wal dhungachuu, sukkuumuu karaa kanneeniin ishee jalqaba irratti fedhii keessa galchuu qabda. Sana booddee isteepota amma isinitti kanneen hordofuudhaan jijjiirama ni agartu jedhee yaada. Galatoomaa waan dhaggeeffattaniif Walaabuu Vlogs subscribe, share, like gochuudhaan maatii ta'aa affeerraa keenya. Viidiyoo itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Torban gaarii.